haasaa kiyyaa utuu hin eegalle dura mee viidiyoo gabaabaa kana daawwannee walitti haa deebinu. Ayyoo diya kanatti beelan namaatti biriija tanaa kan kudhate du'ee biriija kana ajjeesin biriija takka ajjeesin ajjeesani biriija takka ajjeese. Viidiyoon akkuma isin daawwattanii ijaafuu namatti hin tolu. Dhaamsa haadha mucaa kanaa daawwannee walitti haa deebinu. Mucaan tokko narraa Liibiyaa taree rakkadhee miliyoona takka na gaafatanii ansan ammoo argachuu hin dandeenye. Rakkattuudha ilmaan tuunoo ol gadee gabbadee guddifatu jira. Ilmaan Oromoo namni jirtan martinuu namni haadharraa dhalattan waan qabdaniin na gargaaraa isiniin jedha. Na gargaaraa waan qabdaniin na gargaaraa isiniin jedhan. Aanan kiyya ganda dalloomanna na gargaaraa waan qabdaniin sin marmantii na gargaaraa. Obboleeyyantii namoonni jireenya baqaa beeytan keessattuu namoonni karaa Liibiyaa akkasumas karaa biyya Arabaa karaa Masrii deemtan rakkina taariibi qabu hundi kennayyuu hin beeyna. Mucaan kun maafiyaa harka bu'ee birri Itoophiyaa miliyoona takka gaafatame. Haati ammoo ta'eefiitifuu waan takka harkaa hin qabdu mana itti galtuu hin qabdu. Isa gargaaruu dhiisaatii erga viidiyoon kun isii haadha bira gaherraa eegalee haati fayyaayyuu hin qabdu. Birrii miliyoona takkatu gaafatame. Namu waan dandeettan birrii takka hin jedhina lama hin jedhina waan rabbiin isin mijeesse bira haa dhaabbannu. Namni nama qabutti iyyaa mucaan kun nama biraa waan hin qabneef aayyootiyya jedhee itti bo'aati ture. Haalli haati kee jirtu sedduu nama yaaddessa fayyaayyuu hin qabdu achi asi. Namni rabbiin isiniif mijeesse akkaawuntii as gubbaa isinii kaa'u kana irratti waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Warri kaanis viidiyoo kana sheer godhaa kuun ammoo rabbi kadhadhaa fi lubbuu mucaa kana